Gara kiristaanummaa keessa waan akkasii jira. Quraana keessatti qixxeessii kana nan barbaada. Akka mataa keetiitti nama jaalladhu. Sana jechuun nama jaallata taanaan hinattu, hinamattu, hin ceephaatu, kallattii kamiiniyyuu namaaf lafa kanarratti jaalala qabda jechuudha. Jaalala qabda jechuun hammina irratti raawwattu jechuudha. Bu'uurri waan hundumaa jaalala waan ta'eef jechuudha. Kwaalitiin kiristaanummaa tokko kanaa jedhee namanaan baay'eema kwaalitii dorgomaa hin qabne wanti namannu kan quraana keessatti wannoonni akkasii hin jiru. Iski ibsuu dandeessaa yoo waan hin biraan geenye yoo ta'e karaa gabaabaa argachuu danda'a. Deebii kana barbaadaa jira. Gaaffii bareedaadha. Kuni islaamummaa keessatti illee jira. Islaamummaa keessatti illee jira. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa isaanii keessatti lakkoofsa hadiisaa yoo barbaadde sii kenna. Akki jedhani لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه جدا. لا يؤمن أحدكم جتون تكون كيسانين أمني جتون أمنتي قاعدة إن أمني أمنتين سأقوتون تاني أجا إسر رابر بعد متكوين أمني حتى يحب لأخيه أجا أبوليس ساتي جالتي ما يحب لنفسه وان أفي ساتي جالته أبوليس ساتي أجا جالتي أمنتين سأقوتون متي جدا. Obboleessa akka ofii keetiitti jaalladhu jechuun kanuma akkaataa imamsaatii fi akkasumallee hiikaatu garaagara malee kun takkuma jechuudha. Namni tokko hin amanne haga waan ofii jaallatu obboleessa isaatiin jaallatutti allaqe akkas islaamummaa keessatti illee jechuudha. Okay. Nu biratti akkam seete nama amantaa kee keessa jiru qofaa miti nama hundumaa jaalladhu jedha. Nama hundumaa akka mataa keetti jaalladhu jedha. Okay. Sanammoo jalqaba irratti islaamummaa keessatti nuti akkamiin laalla yoo jette namni kamuu rabbiin quraana keessatti maal nuun jedha ilmaan aadam kabajni jirraa jedha. Ilmaan aadam kamuu namni kamuu nama ta'uudhaaf kabajamaadha. Dabalataan ilmi namaa kamuu waan hundarraa oli kabajamaadha. In kabajaa namummaa isaatiin in jaallatta. Saba akkasiiti jettee hin qooddu islaamummaa keessatti maaliif jennaan Rabbiin quraana keessatti yeroo nu himu nuti wanni bifa garaagaraatiif afaan garaagaraatiif isin uumnellee akka ittiin wal beektaniif malee waan biraatiif miti jedha. Kanaaf nu biratti illee namni namummaa isaatiin nama kamuu jaalachuu qabdu. Namummaa isaatiin garuu kiristaanummaa sii jaalachuu islaamummaa keessatti naan eeyyamamu. Hiikkoon kiristaana ta'e maasha Allah tabaarakallah baga kiristaana ta'e abboo hiikkoo ati baga kiristaana taate jabaadhu kiristaanummaa keerra jabaadhu no. Kun nuun eeyyamamu islaamummaa keessatti. Garuu nama ta'uu keetiif dirqama si jaaladha si kabaja yoo rakkatte dirqama si gargaara. Yoo duute dirqama si awwaala. Yoo dhukkubsatte dirqama si gaafadha. Wanni an si gargaaruu barbaachisu kamuu yoo jiraate si gargaara. Illaa amantii keessatti qofa malee. Akka ati waan amantii keessatti si gargaaruu hin danda'u. Jabaadhu hirkoo karaa gaariirra jirtaa. Jabaadhuuti Yesuusin illee waaqessi akkas jedhee si jajjabeessuun naaf hin eeyyamamu. Garuu jiruu duniyaa keessatti haala jiruu duniyaa keessatti wajjin nyaachuun wajjin dhuguun si kabajuun si jalaa ka'uun gaaf tokko rasuulli alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammad ergamaa alamaati. Otoo isaan taa'uu jiran sahabota isaaniitii wajjin taa'uu jiran otoo isaan taa'uu jiranii Yahudaan wahii du'ee Yahudaan du'aa Yahudaadhaa reeffa Yahudaa baatanii itti dhufan rasuulatti alayhi salaatu wassalaam. Yahudota jechuun warra akkaan xilaata rasuulaati alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muhammadiin ajjeechaa gurguddaa yeroo hedduu irra raawwatan. Yeroo gaafa kaan summii nyaachisanii rasuula ajjeesuuf kaanaan rasuulli tarrafan alayhi salaatu wassalaam. Summii sanirraa jechuudha. Dabalataan guyyaa kaan illee rasuulli alayhi salaatu wassalaam waa wahii dhimma wahiitiin mari'annee gasitti baana. Mana kana jala taa'e jedhanii rasuula mana jala gatteessisanii dhagaa dhaqanii gaararraa dhagaa manarraa gaditti darbatan ajjeesuudhaaf. Yeroo isaan dhagaa darbatuudhaaf dhaqanii bira ga'an Jibriilitti dhufan yookaan Gabreelitti dhufee daddafii asii deemisi ajjeesuuf deemanii jedhee Rabbii maleekaa ergee fi akkasii jalaa deeman. Yeroo garaagaraatitti rasuula ajjeesuudhaaf malatti baasaa turan. Garuu gaaf tokko du'aa Yahudaa wahii jechuudha. Yahudaadha inni du'aan isaa baatamee reeffisaa dabarfatuu dhumnaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam ol ka'anii dhaabbatan. Ol ka'anii bakka jiranirraa ka'anii dhaabbatan. Maaliif kaatan yaa Rasuulallah? Yahudaadhaa bar kan du'e kun du'aa baatamee deemu jiru kun bar du'aa Yahudaati jennaan ilmi namaa kamuu akka kabaja qabu rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubbatan achirra jechuudha. Kanaaf islaamummaa keessatti namni amantii kamiyyuu haa qabaatu namummaa isaatiin kabajamaa. Dabalataa Yahudonni illee
yeroo dhukkubsatan mushrikoonni illee yeroo dhukkubsatan rasuulli gaafataa turan liqeessaafii turan kennaafii illee turan so kanaaf islaamummaa keessatti illee namni amantii kamuu yoo qabaate kabajamaadha namummaa isaatiin akkas namummaa isaatiin kabajamaadha siin jechuu barbaade. Okay, yes, bareedaadha. Gaaffii tokko duwwaas gaafadha sorry. Gaafadhu rakkoon qabu. Okay. Namni tokko ani fakkeenyaaf amantaa addaa bira keessan jira yoo ta'u yookiin immoo amantaan qabu yoo ta'e gara musliimummaa gaafan dhufu maaliin argadha jechuun jijjiiramni ana irratti ta'u maalidha? Namni tokko musliim ta'u maal argata? Waan gaarii. Maal argata? Gaafa siin jedhu karaa amantaa jechuun faayidaa lafoota kanarraa sana miti. Maal argata? Sirri naa gala. Nuun amma fakkeenyaaf. Gaaffii. Ayyee. Fitar. Eesh fitee bakka maal argata? Isa jedhu. Wanni inni argatu jalqaba irratti raaxatul qalbi boqonnaa sammuutu argata. Tokkoffaa irratti boqonnaa sammuutu argata. Sababbiin isaa maaliif jennaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti akki jedhani amriin mu'minaa yookaan ammoo haalli mu'minaa na ajaa'ibee jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Maali akkamitti sin ajaa'ibennaan yoo rakkoo wahii isarra qunname namni rabbitti amane tokko namni mu'minaadha yookaan namni muslimaadha. Wanni fedhe yoo isa qunname waan isa qunname san irratti mindaa argata yookaan immoo itti mindeeffama. Fakkeenyaaf gufuun tokko yoo si dhoofte gufuu ati lafumarra deemuu jirta nagaumati noormaalii deemuu jirta gufuu wahii yoo si dhoofte gufuu si dhoofte san alhamdulillah jetteema rabbuman natti qaddare malee gufuun ofiisii diinti natti hin dhufne anillee yaadeetti hin dhaqne garuu rabbuman natti qaddare rabbumatu natti waan kana murteesse jettee yoo waan kana qalbii keessa yaadde mindaatti argatta yoo dhukkubsatte dhukkubsachuu keetiin cubbuu sirraa dhiifama. Yoo miidhamte namni wahii yoo si miidhe yoo si rukute yoo miidhamte miidhama keessan rabbiif jecha yoo dhiifte rabbiin mindaa itti sii kafala. Waan gootu yoo miidhamte yoo fakkeenyaaf rabbumti balaa wahii sitti buuse alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun yaa rabbi balaa kana illee sumata Afrikaa qaba sumatu natti fide sumatu immoo narraa kaasuuf aangoo qaba yaa rabbi gara keetti ittiin deebi'a fayyaa kiyyayyuu fudhatuuf teessa du'eeyyuu gara kee deemuuf ta'a ani jettee rabbitti yoo sabbarte waanuma fedhe yoo ta'u rabbii biraa mindaa argatta yoo ammoo waan gaarii tokko argatte alhamdulillah yaa rabbi sitti waan kana naa kenne jettees mindaa rabbi irraa argatta soo walii galatti namni muslimaa rakkoo yoo isa qunname sanatti obsee mindaa rabbi irraa argata yoo khayriin waan gaarii argatetti immoo galateeffatus rabbi irraa mindaa argata kanaaf wanni ati dura dursoo islaamummaa keessatti wanni ati argattu jalqaba dura raahaa qalbiiti boqonnaa sammuuti yoo dhabde akka islaamummaatti nan dhabe yookaan waan akkasiiti jettee wanni yaaddartuus hin jirtu rabbitu na dhowwate wanni na dhowwateefis khayrumaaf tarii otoon qabeenya kana qabaadhe ittiin hin deemee sagaagalaa ittiin hin cubbuu garaagaraa dalaga jedhee waan yaadeef jecha rabbii waan beekuuf na dhowwate jedhu yoo argattes kennaan rabbi irraa argadhe kana humna kiyyaanii miti dandeettii kiyyaanii miti ani namoota kan biraa caalee osoo hin taane fedhuma isaatiin rabbiin naa kenna jettee rabbiin galateeffatu haala kam keessatti iyyuu waan rabbiin galateeffatuuf yookaan rabbi irraa mindaa waan argattuufi boqonnaa qalbiiti wanni ati argattu inni jalqabaa inni guddaan inni ittiin dhaqqabamne boqonnaa qalbiiti namni islaamummaatti gaafa sige inni dabalataa namni muslimaa jannata rabbii seenuudhaaf shakkii takka illee hin qabaatu rabbiin bismillah 43 wanni inni argatu isa kana ni lammaffaan rabbiin bismillah 43 keessatti yaa cibaadii laa khawfun alaykum arra gabrootan kiyya arra sodaan takka illee isin irratti hin jiru waan addunyaa irratti dabarsitaniifi waan itti dhufaa jirtaniifillee sodaan sinirra hin jiru eegana alladhiina aamanuu warroottan amananii hojii gaggaarii hojjetan maal isaaniin jedhama udkhulul jannata antum wa azwaajukum tuhbaruun jannata seena atii fi maatiin keellee aatii warraa keetii fi ilmaan kee warri addunyaa irratti ibaadaa yookaan immoo fedhii rabbii raawwachaa turtan hundi keessan udkhulul jannata wa antum wa azwaajukum tuhbaruun isiniin kun jannata seenaa gammadaa jannata seenaa isaaniin jedhama jedhe rabbiin nu himeetiin jira soo walii galatti wanni ati argattu inni duraa gammachuu qalbii yommuu ta'u raahaa qalbii yommuu ta'u inni lammaffaa ammoo yaani jannanni in dursa haa ta'u garuu wanni namni irra guddaa itti aajamu arra jannanni waan boriif taaniiti waan ta'eef arra kan ilmi namaa itti aajamu gammachuu qalbiiti ilmi namaa gaafa islaama ta'e yeroo jalqabaatti qalbii isaa boqonnaa argatti in boqotu dabalataan ammoo jannata argatuuf illee shakkiin takka illee keessatti hin jiru kanaaf wanni namni argatu addunyaa irratti raahaa qalbii argattee yookaan immoo boqonnaa sammuu argattee
guyyaa isa dhumaa immoo jannata seenaa wanni kana achi wanni ilmi namaa barbaadu hin jiru jechuudha. Wanni namni argatu gabaabsee yoon si'ime islaamummaa yoo seene isa kana siin jechuu barbaade. Baay'ee bareeda ishee musliimummaa keessatti cubbuun namaa dhiifamaa deemamoo al takkaa namaa dhiifama. Ishee gaafamatti akkamsi? Waliigala naa deebista jedheeta walitti qabee naa deebista. Cubbuun namaa namni guyyaatti dadhabbii adda addaa keessa oola. Al takkaa namaa dhiifamoo cubbuun namaa fakkeenyaaf namni tokko gaafa dhufee gara musliimaa ta'u wanni inni dabanni kanaan dura hojjete guyyaa sanaa kaasee hin dhiifamaaf immoo hin dhiifamuuf nama haarataa moo hin ta'u jechuudha. Lammaffaa immoo jireenya musliimummaatti erga dhufee booda jireenya inni guyyaa guyyaatti jiraatu keessatti cubbuu yoo hojjete cubbuun isaa sun guyyaa guyyaatti isaa dhiifamaa deemamoo isaa dhiifamaa hin deemu. Gaafii bareeda. Inni jalqabaa namni gaafa gara islaamummaa dhufe cubbuun isaa guutuutti isaaf dhiifamaa achi booda inni lammaffaa immoo achi booda eega gara islaamummaa dhufe akka cubbuu guyyaa guyyaarraa dalagu sun dhiifamaa fi deemaa kan jette kan duraarraa sii ka'a. Namni gaafa gara islaamummaa dhufu Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti suuraa Muhammad bismillah 47 gubbaatti Rabbiin akkas jedha. والذين آمنوا آية لما فاقباتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إسانا أمنني أجي قاري أجتني أكسم اللي وان نبي محمد رت عليه الصلاة والسلام بوفمتي وري أمنا كفر عنهم سيئاتهم ربي إساني في ربي وأصلح بالهم حال إساني اللي إساني فتلشا أجل قبلتان ربي سورة فرقان كيسة وانسي أجايبو كيسة بدي نمني قافة غير إسلام مرفع وكان مو بدي سارة قافة توبتو غير ربي سا قافة ديبئو بدي سا إساف إيفمو قفا أصنتاني غير وان غاري تبو إني دلقي ربي غير خيري تساف ديبس ربي سبحانه وتعالى قرآن كيسة يرو دبتو جيتو لا سورة فرقان بسم الله دقدامي شنفا كيسة جيتو لا أنا براتنا سجلين سجى تاجرا نفكر. جتة؟ جرا نقام. أبدي. أنا نقا أنا نقيس. جرا دبي رمى تبغى. كان سنة فكر. كان كوره. أيوة. جبلة وانسي أجايبو وان أكان نما جمتشيسو في آية كان يرون كار يرو هند نجمتشيسو كيسا. ربي سبحانه وتعالى صفة ورا مؤمنا يرود بتوجه أكاسم الله صفة ورا ربي تشبود لجيه في كاني والبركة كم ربي يرود بتو صفة مؤمن توتا يرود بتو أكاسيرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إسانا ما آية سرّان كوجب أفسسي إما واللي قالت نما بدي دلجيه بدي قرر ربي دبئه نما توبته توبة كل توبته تكفى وان duraan dalagaa turratti gaabbe lammaffaa fuulduratti akka hin dalagne fillee of amansiisee waadaa galee kan duraan dalage immoo rabbiin dhiifama gaafate rabbiin maal godha seeti ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا نمني توبته إيجان أجر ربي ديبئه ربين dhiifama gaafate rabbiin cubbuu isaa hunda isaaf dhiisee gara isaatti deebi'a dabalataanoo يبدل الله سيئاتهم حسنات بدي إني دلقي سنة سببا إني توبتي قرى ربي سادي بيه كان أفجتش بدي إني دلقي كان قرى تلتو تساجد جيراجو أكنا ما تلتو أجديدتي تلتو تساجد جيراجو يفهموا فيك أفيو سنتان ربين هم توسايو تلتو تساجد جير إذا كان دبلت الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله جرا أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إسلام مان وان إسادورا درب هندا نيبلي ساجدا جتون إسادورا يو شبو غراغلا يو دراي شبو مكم كيستي يو كفته ربي سيف دي سغوتو ساغرو حق انا ما سين إيش حق انا ما قفا يو حق انا ما أفر راكباته مالك انا ما يو فدته كبجا انا ما يو بلسيته يو مالك انا ما فدته تكفا يو كان ما سديفا غافتا يو كان مالك سان كفلتا يو امو كبجا انا ما بلسيته ابو وانا كسيتي ديفما ناغودي تين ما سن ديفما غافت حق انا ما ربنا ما نديس غوتو غوتوتي حق انا ما حقني نما حق انا ماتي حق انا ما نما سن غافت حق إيسا مو ربين غوتو غوتوت أت إسلام ما فرنا سيف إيسا تنجر
eega islaamummaa seentemmoo badii guyyaa irraa dalagdu namni muslimaa cubburraa of eeggachuu qaba. Yoo ammoo dogoggoraan fedhii lubbuu isaa jala deemee dabalataan ammoo shayxaan illee waswaasee yoo badii dalage aga inni toobatee gara isaa deebinaan Rabbi subhanahu wa ta'ala isaaf dhiisa. Rabbiin bismillah 39 suuraa Zumar gubbaatti qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جدي يا محمد يا عبادي يا قبرو التنكية الذين أسرفوا إسانا شبوك يست بديد لقوك يست دانقا دربا ورسني نكجتوني نبوة في رتي ورى شبود لقود أم بدانقا دربا لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة ربي نافن أرارمو أنا جبوه كسيدة لقي وأنا كسيبا ليسي ربي نافن أرارمو أن بديرا أما إيرا جتة وأن جبوه لقاجر تسان كيستي انترينيتي ربي سيفر أرما قرى ربي ديبي مالي في جنان إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي جبوه شفايو كان سنة جرين هنديون ما فديسا إنه هو الغفور الرحيم إني أكن أرارما في رحمة قدادا وأنيبوا إلى ربكم ديبي أقرى ربي كيساني وأسلموا له إذا ترك كنا شبود وأن دلك دن كيسا ديبياتي قري سا ديبياتي ربي توكيت ترك كنا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وتو ربي بديك يسني في سنك أبيكو يانسون يسني جاين أبامين ددفاتي ربي ترك كنا يو ربي ترك كني تلو إن جنته يغفر لهم يو إسان إساني شبوسن الراديبيان إساني فرار ممان كنا مو عين كنا مو نباين شبور رتي سكا كاسوف نموني فايدا من جرى سلا ربي غفور رحيم شبود لقنا جراني نمني هذا نجرى لا شديد العقاب اللي نجرى إني جباك تعطات اللي هاتا أغرو نموتا تقوغرا شبو كيساتكو فانكميفو يو إسان أرارما غافة ربي ني أرارما حديث القدسي كيسات ربي لكي جدو قبلو تنكي يأوتو شبو أغا أو مچباري قولي أوتو نتنو فني يو كان موان دچيف سمي جدو جيسو نتو نتنو فني اللي إسان إيغا ناديفما نغافنان أن إساني فندي ساجر كنافو شبون كمو إسلام ما كيستي سيف ديفما شبون تتكان مو وضوع ثلاثة فتي وضعت اللي ديم ساعتي غير مسجداتي ديمتون اللي سيف ديفما شبو قدام مو ديفما غافتي ربي سبحانه وتعالى أكسسي إيسا غرسا ديبي تيجتشو مالي شبون الإفهم الإسلام ما كيستي Baay'ee bareeda. Okay, bakka baay'ee bareeda. Okay, kadhannaa gochuu qabda jechuudha. Jechuun gaafa waan hojjettee fi gara Rabbitti yaada kee deebistee kadhachuu qabda jechuudha. Waan cubbuu gaafa hojjettu. Eeywa, akkas cubbuu hojjette. Sanaaf gaabbitee nama tokko ammalaajiin illee hin barbaadu jechuudha. Nabi Muhammadiin ammalaajiin godhatu, Maleekaa ammalaajiin godhatu, Abu Talhaa isaan cinaa kee kana hirkatanii jiran kan ammalaajiin godhatu. Ofumaa kee gaafattaa, ofumaa keef si dhaga. Kana jechuun waan ofii hin beekne yoo ta'e yeroo tokko namni tokko yeroo tokko cubbuuwwan takka cubbuu ta'uu isaa jechuu dandeessa. Jechuun odoo hin beektu waan sana cubbuudha itti yaaduu dhiisuu dandeessa. Nannaa hojjette haa ta'u. Cubbuudha itti waan hin yaadannee fi Rabbiin gaafachuu dhiisuu dandeessa. Soo kana maal akkamitti ilaala Rabbi? Rabbi biratti akkamitti ilaalama kun? Quraana keessatti illee hin jira. Wallahi gaafii bareedaa gaafattee, gaafii bareedaa wallahi gaafii nama qalbii qabu, gaafii bareedaa gaafatte wallahi ladiim hedduu gaafii namatti tolu. Jalqaba irratti islaamummaa keessatti wanni rasuulli alayhi salaatu wassalaam akki jedhani wantoota sadii Rabbiin ummata kiyyaaf irra naa darbeetiin jira jedhan. Tarii afurillee ta'uu danda'a yoo dagadde dhiifama. Aw kama qaala rasuulu alayhi salaatu wassalaam. Waan otoon beekin dalagde waan ati hin beekne beekumsaan islaamummaa keessatti dursa ati beekuu qabda. Baratuu qabda. Islaamummaa keessatti baratuun barbaachisaadha akka dirqamaati. Ammoo otoo hin beekuu waan ati dalagde Rabbiin sin qabu garuu yoo eega dalagdee kaatee beekte dhiifama gaafatuu qabda. Rabbii kee araarama gaafata. In beektu taanaan immoo Rabbiin sin qabu. Dabalataan waan ati dirqisiifamtee dalagde jechuun dirqisiifamtee waan ati dalagdellee Rabbiin sin gaafatu. Ammas waan ati irriba keessa dalagde yookaan abjuu keessatti yookaan abjuudhaan nama ajjeesuu dandeessaa yookaan immoo waan hin taane waan seexanii nama dalagsiisu kanneen dalaguu dandeessaa Rabbiin waan akkanaatii sin qabu. Si galee wanni Rabbiin si qabu waan ati beektee cubbuu ta'uusaa otoo beektuu cubbuu hojjechuudhaaf dalagdee Rabbiin si qaba. Si galee dabalataan ammoo waanuma beekaa dalagdee waan si ajaa'ibu keessaa hiikoo waanumati otoo cubbuu ta'uu beektuu dalagdee Rabbiin si dhiisa yeroo garii otoo ati dhiifaman gaafatiin akkanumatti ati gabricha isaati waan ta'eef wantoota garaagaraa wantoota gaggaarii waan dalagduuf jecha
waan ummati waan inni fedhu dalagdu inni ammoo waan itti balleesse san siidisa osoo ati dhiifama gaafatin illee cubbuun dhiifama gaafatamuu qabu cubbuu gurguddaa cubbuu xiqqaa jira saamummaa keessatti akka shirkiifaa waaqayyoo biraatu jira waaqayyoo isa malee waaqni biraa jira jettee osoma akkanatti jirtuufaa yoo duute kanneen rabbii siif nararamu maaliif jennaan quraanni si bira jira hadiisni si bira jira kitaabni garaa garaa jira Abu Talhaan kunoo si cinaa jiranii namoonni akkana otoo beekumsaa gana ga'u hundi lafa jiruu yoo beekaa cubbuu dalaydee of araarama gaafatu dhiifte cubbuu gurguddaa rabbii siif hin araaramu ni adabamta cubbuu sanii garuu yoo ammoo waan kaan dalagaa garii ammoo yoo dagatte garii ammoo yoo xiqqoo si jala dabarte otoo beektuullee dalagdee rabbii si dhiisuu mala jechuudha. Kan kooti daalata. Keeti የተወጋ ይሁን ይሄ መንፈስ ይወጋ የተመታ ይሁን አርጉ ተማሩ መንፈስ ነው ያጋው አሜን ይሄ ወርኩስ መንፈስ ነው ያ ሰላም ወይኔ لا ويلي أسجل يكو ارقد يا الله أفورك يسقشد دروتي ما شاء الله الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك ويزيدك فهما وعلما ما شاء الله والله جزاك الله خير ما قصرت شيئا وانا بفتن قبل ربي سر جلته ربي بكم سرت بكم سيفا دبلو فامي رتي فامي سيفا دبلو اخلاص التسيفا قدو بكم سفار فمان بكم سكسي كان ربي سيهتك جزاك الله خير والله فرحت بك وإياكم جزاكم الله خير هيا أغني ديبو أبو طلحة تري وني انتنا يوجراتي وني واتقوتا وهي اللي يوجراتي تقوتاتي إن شاء الله سريسا وني سراء اللي يوجراتي أبصر وانت سرت تقنجرو غافين غافته بزوي حواس مكينيا اسلاماتي فيو غافين بوراتي نمني كامل وانتين اوف دي ابديت اوف غوچو قبودا وان نمني كاميو بيكون صبر باچساتي بوليوان كي ازلتي ارغمتن هند كيسنيو الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسلام ما كيستي cubbuuni yookaan namni tokko macaasiyaa yoo dalage macaasiyaan aluma takkaatti namaaf dhiifamamoo dhahataanii ka jedhudha gaaffinni gaafate buleessi keenya abdiin maa qassara shay'an waan hambisee tokko hin qabu baay'ee isaas xurutti ibsee jira cubbuun kuni akka islaamummaatti yookaan akka seera shari'aa islaamaatti cubbuu kabaa'iraa fi sagaa'iraa jedhamee bakka lamatti qoodama cubbuu moo wanti jedhamu cubbuun صغائر xixiqqaa ka jedhamattu jira kabaa'ira yookaan cubbuu gurguddaa jedhamanii iddoo lamattidha kan isaan qoodamanii iko baga deebite cubbuuleen kun bakka lamatti qoodamu deebi'eera miti ikkoon naam deebi'ee jira yoo connection isaa kan dalagu ta'e cubbuuleen kun hundi isaayyuu akkaataa itti gara rabbiitti deebitu ilaallata namni gara rabbiitti deebi'u sunillee haala ittiin cubbuun kun dhiifamuuftu qaba tokkoffaa irratti nama amantaa islaamummaatti dhufedha yoo ta'e islaamummaadha ala jiree turedha yoo ta'e dhufee makalimaa laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jechuuma qofaadhaan cubbuu inni erga gaafa dhalateeti hojjechaa ture ka isaa fi khaaliqa yookaan uumaa isaa gidduu jiru cubbuun kun guutuun jechuma laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah dhugabaatii kanaan irraa harca'a dhugabaatii makana duwwaadhaan cubbuu guutuun isaayyuu dhiifamaaf waan inni kanaan dura dabarse waan tokko malee jechuudha waan dhimma haqa namaatiin wal qabatu malee dhimmi haqa namaa kun qabeenya ta'uu mala waan tokko ta'uu mala nama ati qabeenyaanis yookaan gochaanis jechaanis isa miite yoo jiraate garuu namicha sana dhiifama gaafachuu yookaan waan jalaa fuute sana deebisuu fi akkaataa itti
cubbuu isa haqa namaarraati araaramitti argattu. Yoo namicha argachuu immoo hin dandeessu ta'e, yoo namicha argachuu hin dandeessu yoo ta'e, duuba isaa kadhachuu fi du'aa gochuu fi irraa saddaqachuudhaan cubbuun kun si dhiifama. Yoo namicha itti cubbuu dalagde sanallee ijaan argattee dhiifama gaafachuu hin dandeessu ta'e. Cubbuulee gurguddaadha jedhaman keessaa cubbuu guddaa fi guddaan Rabbiin biratti akkaan wanjalli isaa ol aanaa ta'e, yakki isaa ol aanaa ta'e Rabbiin biratti yookaan Allah biratti waaqa biraa waaqessuudha. Waaqa gara biraa Allah dhiisanii waan biraa waaqessuudha. حال مؤمن توتا ربي سبحانه وتعالى يرود بتمال جدا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هيكو رقام جرا أبدا قد كيستي سيانتي كمتيني تركين سيدي أيه مرحبا. cubbuu gurguddaan inni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Rabbiin kaa'ee jiru jalqaba irratti waaqa biraa Rabbiin biratti waaqayyo sana biratti waaqessu tokkoffaadha inni kun. Cubbuun isaa olii tokko ittiin hin jiru. Itti aansee walaa yaqtuluuna an-nafsa allatii harrama Allahu illaa bilhaqqi. Lubbuu Rabbiin kabajaa itti godhe lubbuu baasuudha. Namni lubbuu baase illee cubbuu guddaa dalage. Walaa yaznuun ejja warra raawwatu warra sagaagalummaa raawwatu kunillee cubbuu guddaadha Rabbiin biratti. Waman yaf'al dhaalika yalqa asaama jedhe namni cubbuu kana keessatti kufee waan kana raawwate waaqa biratti waaqa biraa fuudhee gabbare yookaan waaqesse akkasuma lubbuu namaa baase akkasuma bakka sagaagalummaa fi waan sagaagalummaatti si geessu namni raggate cubbuu akkaan guddaa keessatti kufee jira jedhe. Warra akkasiif adabbii cimaatu qophaa'ee jira jedhee ka'ee gadi siqee keeyate taanu irratti maal jedhaa illaa man taaba jedhe nama toobatee deebi'e malee wa'aamana dhugaadhaan gooftaa isa tokkichatti qulqullaa'ee nama amane malee wa'amila saalihan hojii gaggaarii warra hojjete malee warri akkasii adabbii hin qabanii jedhe warri toobatanii qulqullaa'anii gooftaa tokkichatti amanan sun miinumaan fa'ulaa'ika yubaddilu Allahu sayyi'aatihim hasanaat warra akkasii kana Rabbiin dhugaadhaan qulqullinaan gara Rabbiitti deebi'anii cubbuu isaanii sana dhiisuu qofaayyuu osoo hin taane kana islaamummaa keessatti malee bakka biraatti hin argattu yaa jechuudha. Ati cubbuu kee irraa deebitee jennaan qulqullummaadhaan cubbuu kee irraa deebitee harka kee gooftaa kee isa uumaa sanatti laattee jennaan cubbuu kee sii dhiisuu qofaa osoo hin taane cubbuu ati dalagde sanayyuu akka ati waan gaarii hojjechaa turteetti gooftaa sii jijjiira. Ati garuu kadhattee deebi'uudha qabda. Cubbuulee xixiqqoo namarraa argamaniif hoo maal gochuu qaba namni tokko? Fakkeenyaaf cubbuu dheedheeyyuun hojjetu innis baay'ee kaasee ture abdiin irrumaan deebi'a hawaasaafis xurutti akka ifaa ta'u jedhetanii. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wasalaam hadiisa abdiin kaasee ammaa keessatti inna Allaha tajaawaza an ummatii jedhan. Rabbi ummata kootiif irra darbee jira jedhan dhiiseefii jira jedhan. Tokkoffaa al-khaxaa waan inni dogongoraan hojjete. Dogoggora wanti inni hojjete Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhiiseefii jira jedhan. Wanni siyaana wanti inni irraanfiidhaan hojjete illee Rabbiin dhiiseefii jira jedhan. Wamastukriha alayhi waan inni dirqamsiifamee humnaan hojjedhu jedhamee dirqamsiifamee hojjetes akka cubbutti Rabbi irratti hin katabu jedhan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wasalaam. Inni gara biraan cubbuu masirraa argamuuf immoo waan cubbuu yeroo hunda saamunaa ta'e sii dhiqu wayi qajeelfama kahan Nabi Muhammad salawaatullahi wasalaamu alayhi. Maal jedhan du'aa wayiiti kadhata wayii tokko jira zikrii ganamaa galgala jedhamu kan namni muslimaa kamillee jechuu qabu Rabbitti amanuu qabu jedhu akkasuma araarama namni Rabbii isaarraa barbaadu cubbuun isaa akka dhiifamu barbaadu zikrii tokko barsiisan. Allahumma inni a'uudhu bika an ushrika bika yaa Rabbi an sittan maganfadha si bira qabee waan bira gabbaru yaa Rabbi waanan beekaa hojjedhe irraallee yaa Rabbi sittan maganfadha wa astaghfiruka fiimaa laa a'lam waanan osoo hin beekin dalage waanan osoo ofii irratti hin beekin dalages yaa Rabbi ati naa dhiisii jettee zikrii kadhattutu jira kanumaan sii dhiifamaa jedhan Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf islaamummaa keessatti
maayikii qabadhu bilis. Kanaaf akkattiin cubbuun ilma namaa bifa amma haasa'aniin namaaf dhiifama. Yaa hiikoo keenya rabbi amma ol si fuudhe kun asii gadi isin deebisiiniiti. Akkuma ol baate kanatti ol bahiitii taa'i. Maayikii kee banadhume. Keessumaa viidiyoo jechuudha botalhaa maal jechuudha isaan? Laa maabiraatiin irratti bade bar. Oh sorry. Itoophiyaa keessa jirta. Maayikii irra jirta. Eeko. Ya salaam. Kanaaf obboleewwan keenya Islaamaa amantaan Islaamaa amantaa qajeelfama. Thank you. Networking na baasee ture. Ayye. Nagaama tifufi. Nagaamu. Ni dhagaama sirriitti dhagaama. Nagaamuun an nagaamu. Dhagahamaa jirta. Okay. Networking na baasee ture. Ayye. Kana abbaa caali maa viidiyoon irratti hojjetteeti maaliin godhe? Abbaa caali. Viidiyoon irratti hojjete beektaa abbaa caali. Viidiyoo maal jedhe? Viidiyoo natti qoosee beektaa qooseen irratti hojjete. Ayyee. Wanti jaallatu. No Abdii Muusaa no Raash thank you. Abdii galatoomii ibsa barbaachisaa na laatte. Barbaachuu appreciate si godha. Thank you. Intiniidhaan hubattee waan na deebisteef rakkoon si galateeffadha. Anyhow wantoota baradheera galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Gaaffii biraallee yoo qabaatte gaafadhu hiikoo kee rakkoon qabu. Abshir galatan barbaachisa maaliif jennaan dirqama keenya waan ta'eef. Dhumarra networking na baasee ture normally gabaabumatti wantoota ani baay'ee wantoota isin gaafadhe wantoota ifa akkanaa ta'an barbaade gaaffii wanta natti ta'u waan tokko beekuu qabda jalqaba na jedhee yaada akka kiyyatti. So anamma jalqaba kanatti na kaastee bakka normally gara musliimaatti gaafa dhuftu cubbuun kee guutumaa gosa sanaan dura kan jiru dhiifamaadha waan jedhudha. Ergasii immoo dhuftee wantoota hojjettuu fi odoon beekii waan hojjettuuf keessumaa rabbi si dhiisa waan jedhudha. Dhagaamaan jira mini? Sirri dhagaama. Ni dhagaama absolutely. Yaa qayyina natti agarsiisee naan. Yaa sana keessatti garuu dhumarra wanta ati kaaste tokko wanti ati odoo beektu hojjette tokko siif hin dhimu waan jedhu wayinaa kaaste moo akkamidhaan? Iskii sarratti naa deebi'u yaada dhumarra iddoon itti warqin na baase sanatti. Akkasin jenne waan sin jedhe rabbiin cubbuu kamuu yeroo kamuu ni araarama. Silaa rabbiin ni araarama jedhanii akkanumaan namni cubbuu keessa oolee cubbuu keessa buluun qabu sii galee namni wanni namni cubbuu dalaguun tokkoffaan fedhii lubbuusaa injifachuu dadhabeeti lammaffaa seexana. Seexanni nama dogoggorsaa akkasumallee fedhii lubbuu ofiillee nama dogoggorsee namni hojjeta. So wanni hin dhiifamne islaamummaa keessatti wanni rabbiin siin dhiifne haqa namaa qofa. Badii dalagdu kamuufuu rabbii siin dhiisa. Ammoo ati rabbii sii dhiisu kana silaa naa dhiisaa jettee dhiifama isaa kana abdattee cubbuu keessa turuun gaarii miti maaliif jennaan rabbiin siif cubbuu sana wal keessatti si dhiisuu mala jechuun otoo atiin toobatin yookaan gara isaatti deebitee otoo araaraman kadhatin si fudhatuu mala waan ta'eef. So kanaan ala namni cubbuu dalagu kamuu islaamummaa keessatti cubbuun kamuu ati gara isaa deebinaan ati isa rahmata gaafannaan naa dhiisi ati jennaan wannumti rabbiin si dhiisne jiru waanuma kamuu ni dalagite garuu kanatti hirkatanii islaamummaa keessatti dhiifama rabbii kanatti hirkatanii dhiifama rabbii kana ghafuurur rahiim jedhanii ma cubbuu keessa oolanii buluun eeyyamamaa miti dhowwamaadha. haa ta'u garuu waan hojjette kamuufuu rabbiin inna allaha yaghfiru dhunuuba jamii'aa rabbiin cubbuu marayyuu jamii'aa jechuun yaani wanni tokko kan irraa nafin agi firee goommanaa kan hin nafin cubbuma kamuu yoo ati hojjette ati gara isaa deebitee toobannaan rabbiin siif dhiisa yaa ayyuhal ladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuu'a عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ربنا كزر توبة سري تاتي توبة إسي يعني توبان أكاتبا يجرا توبة إسي أغاسا نجتو وانو جت قابودان أكا فندرات اندلين أكا ملي واجا قالوا دار أوفي كيتيب أكا سمالي
waan dalagde sanii billee dhiibama gaafachaa yoo dhoobatte rabbiin badii ta'e kamuu si dhiisa islaamummaa keessatti badii rabbii subhaanahu wa ta'ala si Okay, baay'ee bareeda. Bakka amma wanti gin odoo hin beekin hojjette, odoo hin beekin waan hojjette, itti gaafachuu Israa'el isaa ta'e sana rabbi akkasumatti sii dhiisaa miti? akkasuma si dhiisa sin qabu rabbii sadi. Bakka thank you galatooma hojiirra jiraafidha naaf galcha xiqqoo hojii hojjechaan sin dubbise. Thank you bara dhaggeeffadheera dhugaa dubbachuuf yeroo koo kenneen dhaggeeffadhe galatooma ulfaadha. Galatooma ulfaadha illee tasgabbii kanaan bifa tasgabbii qabu akkanaatiin gaaffii yoo gaafatte yeroo kamuu wallahi irribaa kaanellee laf yoo rafaa iraannellee barriyaan koo akka nu gaafadhu ol kaanee si deebisna yeroo kamuu tasgabbii bifa kanaatiin nu gaafannaan si deebisuudhaaf yeroo kamuu qophiidha galatoomni ulfaadha illee rakkoon qabu yeroo kamuu gaaffii yoo qabaatte gaafadhu ulfaadhaan illee appreciate godhugaa dubbachuudhaaf nama akkasitti gaaffii nama gaafatee tasgabbii nama dhaggeeffatu argachuun carroomuudha galatoomni ulfaadhu rabbi amala sii kenne kana sirratti haadhiisu waan ofii jaalatu immoo si haa kennu galatoomni abiibi. Thank you ulfaadha kabajama. Ayyee yaa salaam abbaa caalii ol baasa. Abbaa caalii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu qaqqaalii wan keenya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا الغالي كيف الحال؟ بقى جراتن مال إيسا جرت اللي جتني جركين يعني بقى سنتي دي بإن غنمان نتوچال قبيب دبچو أفوران قوتا مي إيغا لكن gidduutti kursii jeen harkaa gatee kursii nyaannaa jechuudha bishaan dhuguu yaadadhe bishaan dhugee naachira buna nyaachani buna dhuguu yaadadhe achumaan atuma jennu amma kana deemne. Yeebo. Akkasittiin amma kana fagaanne. Deebinee dhufne irra gaama. Ganama jettee nun jiru baraan immoo reefumaan nu fayyoti. Ay ganama koo bakka. Jalqaba rabbumaan hanniifama gaafadha otoo obbo Musannan dhagayin. Baay'ee deemne baay'ee dubbadhee kenniiseen ganama xiqqoo daqiiqaa 30 deeqaa 25 wayii dubbadheen. Achumaan bakka. Bareedaa ma deemne immoo deemsi keenyas immoo waan isa asirraa kanaa gadii miti alhamdulillah.